Tole har'a kan waliin ilaallu waa'ee distaansii fi displacementiidha. Distaansii jechuun maali? Displacement jechuun maali? Jalqaba irratti waa'ee distaansii haa ilaallu. Distaansii jechuun maal jechuudha? Yookaan immoo isa nuti fageenya inni waamnu jechuudha. Distaansii jechuun maal jechuudha? Actual path length, deemsa sirrii deemame jechuudha. Kanaaf kana jechuun immoo maal jechuudha? Fakkeenyaaf qabxii lamaa fudhan. Pointiin tokko A jenna, pointii lammaffaa B jenna. Pointii kana gidduu fageenyi jiru jira. Garuu qaamni tokko asirra bahee asii yoo deeme, asirra bahee asii yoo deeme, fageenyi namni kun deeme kana hunda pointoota kana hunda safarama. Laayiniin pointii irraa akka ijaaramu beektu pointoota kana hunda safarama. Inni kun distaansii jechuudha. Distaansiin kana jechuudha. Asirrallee deemuu danda'a. Kanallee asiin bahuu danda'a. Karaa barbaade deemuu danda'a. Garuu karaa inni bahe sun, karaa inni deeme suni, karaa inni deeme too kallattii ilaallatiin distaansii jedhama. Kanaaf akkuma ilaalaa jirtan distaansiin pointii lama gidduu jiru gosa garaagaraa ta'uu danda'a yookaan immoo distaansii baay'ee vaaluu baay'ee qabu argachuu dandeenya jechuudha. Asirra bahee karaa barbaade waan bahuuf safarri isaanii immoo adda adda waan ta'eef vaaluu garaagaraa argachuu dandeenya. Qabxiiwwan lama gidduutti yookaan immoo jalqabaa akkuma waan tokkotti distaansii garaagaraa argachuu dandeenya jechuudha. Akkasumallee distaansiin qaamni tokko yookaan paartikiliin tokko erga socho'ee distaansiin isaa 0 yookaan negatiiva ta'uu hin danda'u. Maaliif hinuma deema, dabalaama deema. Kallattii irratti waan hin hundoofne fakkeenyaaf qaamni tokko otoo asii bahee B bira gahee deebi'ee as dhufee fageenya inni deeme maal jechuudha? Kana lamaan baay'isna jechuudha. Kana lamaan baay'isna jechuudha. Bakka barbaade deemee dhufee bakkuma duraa yoo dhaabbate hamma inni deeme hunda safarreetu vaaluu isaa keenya malee waan deebi'ee dhufeef dhiisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanallee beekuu qabdu. Kanaaf distaansii yeroo hundumaa maali jechuudha? Positive value qaba jechuudha. 0 yookaan immoo negatiiva ta'uu hin danda'u. Inni gatiin isaa bakka maal irratti hundaa'a? Actual path irratti hundaa'a. Deemsa inni deeme irratti hundaa'a. Otoo kallattii considering godhin jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeessu. Kana jechuun fakkeenya isiniin fudhadha. Mee laayinii kana kaafna. Asii A haa jennu. Bakka kana B haa jennu. Bakka kana C haa jennu. Amma waan tokko asirraa dhufee as otoo seen fakkeenyaaf kun 3 kiiloomeetira haa jennu, kun 4 kiiloomeetira haa jennu. Asii otoo bahee kanarra naannee dhufee deemsi wanti kun deeme qaamni kun deemsi fageenya A to C fageenya A to C otoo barbaanne kanarra naannoo deemuu qabna jechuudha. Kana qaxxaamuruu hin qabnu. Maaliif? Actual path waan jedhuuf. Kanaaf fageenyi inni deemame maalidha jechuudha? 3 kiiloomeetira plus 4 kiiloomeetira. Kanaaf 7 kiiloomeetirii deeme yookaan immoo fageenyi isaa fageenya 7 kiiloomeetiraa jenna jechuudha. Haala kanaan hubachuu qabdu. Mee amma immoo displacement yaalaa. Displacement jechuun immoo maal jechuudha? Maaliin adda isaan baasuu dandeenya? Displacement jechuun immoo maal jechuudha? Displacement jechuun the change in position vector. The change in position vector jedha. Yookaan immoo yoo barbaanne maal jechuu dandeenya? The minimum distance between 2 points. Daandii gabaabaa qabxiiwwan lama gidduu jiru jechuudha. Daandii gabaabaa qabxiiwwan lama gidduu jiru. Fakkeenyaaf akkuma dura fudhanne A'n as jira, B'n as jira erga ta'e karaan gabaabaanii A fi B gidduu jiru kana duwwaa akka ta'e beeku. Kun karaa the least minimumidha bakka daandii gabaabaadha. Kanaaf daandiin kun maalidha jechuudha? Displacementidha. Fakkeenyaaf distaansiin isaa akkas jennee karaa garaagaraa baasaa ture. Garuu asirratti displacementiin tokko qofadha. Yeroo hundumaa displacement is a single value. Value tokko qofa qaba. Maaliif the shortest distance qabxiiwwan jalqabaa fi qabxii dhumaa gidduu jiru yookaan immoo qabxiiwwan lama gidduu jirudha jechuudha. Maaltu displacement? The change in position vector. The change in position vector. Asirratti waa'ee displacement yoo haasofne displacementiin waan tokko qaamni tokko osoo socho'ee displacementiin isaa 0 negatiiva yookaan pozitiiva ta'uu danda'a. Akkamitti? Fakkeenyaaf qaamni tokko tuqaa kanarraa gara asii otoo deeme positive value qabna. Qaamni kun as ga'ee yoo deebi'e maal ta'ee deema? Hir'achaa deema. Akkasa duraa dabalaan deemu. Fakkeenyaaf fageenya as ga'ee achi yoo deebi'e dabalaama deema.
Ammas yoo deebi'e dabalaa deema. Garuu isa kana asiitii as ga'ee hin dabalaa. Isaa booda yeroo duubatti deemu hir'achaa deema. Otoo as ga'ee 10 ta'ee 9 8 7 akkas deemetu asirra dhufee 0 ga'a. Kana jechuun yeroo waan tokko deemu poozitiiva ta'eera. Forward yoo deeme jechuudha. Yoo duubatti deebi'ee bakka duraa dhaabate vaaliyoon displacement keenya 0 ta'a. Otoo immoo 0 sana bira darbee to 0 sana bira darbee immoo vaaliyoon displacement keenya negatiiva ta'a jechuudha. Haala kanaan vaaliyoon isaa 0 negatiiva yookaan poozitiiva illee ta'uu danda'a jechuudha. Asirratti waan tokko waan otoo ilaaliin hin dabarre yeroo hundumaa distaansiin greater than or equal to displacement. Maaliifi amma karaa jajallaa karaa barbaade deema waan ta'eef inni kun garuu possibility tokko qofa kan qabu shortest distance waan ta'eef yeroo hundumaa greater or equal to ta'a. Amma garuu akkamiin equal to ta'a jettanii equal yookaan immoo walqixa kan inni ta'u distaansiin keenya ishee kana yoo ta'e lamaan isaaniiyyuu distaansii kana displacementiinis kana distaansiinis kana yoo ta'e vaaliyoon isaanii walqixa. Kanaan yeroo hundumaa distaansiin displacementiitiin hin caalaa jechuudha. Isa kana haala kanaan hubachuu qabdu. Lamaan isaaniitu kan isaan ittiin safaraman meetira. Distaansiinis displacementiinis kan isaan ittiin safaraman meetiraan safaramu. SI unitiin isaanis meetirumadha jechuudha. Kana itti dabalee hubachuu fi yookaan immoo fakkeenyaan cimsinee dhaabuuf fakkeenya tokko fudhanna. Fakkeenyaaf pointiin tokko as jira. As C haa jennu, as B haa jennu. Amma laala qaamni tokko asirra dhufee asirra baheetu as ga'ee dhaabate. Asiif fakkeenyaaf 3 kiiloomeetira haa jennu, kana 4 kiiloomeetira haa jennu. Qaamni kun asirra bahee akka deeme beekna. Kanaaf amma distaansiin isaa yookaan immoo fageenyi isaa maal ta'a? Displacementiiin isaas maal ta'a? Distaansii isaa yeroo herregnu maal jenneerra the actual path yookaan immoo daandii irra deemne hunda safarra waan ta'eef kana jechuun 3 kiiloomeetirii deemneerra plus 4 kiiloomeetirii deemameera. Kanaaf tootaalii walitti da'uu qofa. 7 kiiloomeetira jechuudha. Daandii nuti deemne yookaan daandii qaamni sun deeme hunda safarra waan ta'eef kiiloomeetira 7 ta'a jechuudha. Garuu displacement yoo laalle displacementiin akkas hin ta'u. Yoo laalle displacementii maalirraa pointii jalqabaa fi pointii dhumaa gidduu fageenya gabaabaa jirutu displacement ta'anneera. Kana jechuudha fakkeenyaaf kun pointii jalqabaa keenya, kun pointii dhumaa keenya neera. Kun pointii jalqabaatti kun dhuma. Fageenyi yookaan immoo fageenyi gabaabaan A fi C gidduu jiru maalidha? Kanaan ala hin jiru. Fageenyi gabaabaan ishee kana. Fageenyi gabaabaan A fi C gidduu jiru ishee kana. Kanaaf AC'n kun maal taati jechuudha? Displacementii keenya taati jechuudha. Kanaaf yeroo herregnu AC'n displacementiidha. Asirratti immoo maal argina? Kun 90 digirii waan ta'eef callimnee Pythagoras ruulii fayyadamuu dandeenya. Inni immoo hypotenasiin AC keenyadha. Square jenna is equals to AB square plus BC square. AB beekna, BC beekna. Kanaaf AC square AB'n keenya 3 kiiloomeetira square plus 4 kiiloomeetira square. Kanaaf AC'n keenya maal ta'a jechuudha? AC 9 16 25 kiiloomeetira square ta'a jechuudha. Kanaaf AC'n keenya raadikaala lamaan isaa yoo gashine maaliin nu ba'a jechuudha? 5 kiiloomeetiriitiin nu ba'a jechuudha. Kanarraa maal hubanna? Distaansiin keenya displacement caaluu isaas hin hubanna. Displacementiin yeroo hundumaa karaa gabaabaa qabxiiwwan lama gidduu jiru ta'uu isaas hin hubannaa sirraa jechuudha. Kanaaf gaaffiin keenya kana fakkaata. Umarratti gaaffii tokko isinii kennuun barbaada. Iskiriinii irraa dubbistu asirratti barreessuu qorra jechuudha. Maal jedha? A body moves over 1/4 of a circular arc in a circle of radius r. Find the magnitude of distance traveled and displacement. Kana haa hojjennu jechuudha. Maal jedha? Sarkilii tokkorra sarkilii raadiyeesiin isaa arrii ta'erra qaamni tokko
yookaan boodiin tokko arfaffaasaa deemee tokko arfaffaasaa deemee tokko arfaffaa jechuun egaa ishee kana deemee jechuudha. Ishee kana deemee jechuudha. Kanaaf distaansiin isaa maali? Displacement isaa maali? Distaansii jechuun egaa actual path waan jenneef ishee kanadha jechuudha. Circularii keessaa ishee kanarra deeme. Displacementiin garuu asiitii akkatti qaxxaamure. Maaliif? Shortest distance waan jenneef jechuudha. Kanaaf yookaan isheen kun value ishee meeqadha? Yookaan distansiin keenya jechuudha. Maali? Guutummaan isaa 2 r akka ta'e beekna. Kanaaf nuti immoo tokko arfaffaasaa waan barbaannuuf tootaalii over 4 goona. Afuritti irra waan ta'e jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Pi r over 2 dha jechuudha. Kuni distaansii keenyadha. Garuu displacementiin immoo akkamii? Displacementiin ishee kana waan jenneefi asirraa waan nuti hubannu kun r'dha. Kunis r'dha raadiyeesii waan ta'eef jechuudha. Ishee kana barbaanna jechuudha. Kun immoo Pythagoras ruuliitiin maalidha? Fakkeenyaaf ishee kana hypotenuse h otoo jennee distaansicha deemame jechuudha. Displacementii keenya jechuudha. H otoo jennee h square r square plus r square kanaan argachuu dandeenya. Asirratti maalidha? h square wal qixa kun maal ta'a? 2r square. Raadikaala balleessuuf 2r squareidha. R'n keenya r tokko waan baatuuf h'n r under root of 2. R raadikaaltuun gatii maal keenyaati? Gatii displacementii keenyaati jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeessu. Nagaa ta'a.